guyyaa sabtiiti boo bishaan dhuydammoo maali? Amma nu dhisa. Dassaalany. Bishaan kana gosa lamaa bar. Tokko daadhii wayinii jedhaniini. Yesuus ergamaa miti jedhe. Ani Yesuus ergama ka jedhu amma dubbisu deemuun gara isaatira. Yesuus ergamaa jedha. Da dubbisi. Bakka tana takkaa dhalatee argee hin beeku shanyiin dhalatee hiddi dhaloota isaatu maatiin isaatu hin argine. Sirriidha. Akkas akka biyyatti ta'uu danda'a. Amma dubbisi. Akka biyyatti ta'uu danda'a. Gurra keessan naadhaadha. Gurra keessan laphee teessan jira keenya. Warri jala jirtan gubbaa jirtan. Dubbiseyye. Ayyi. Fadda akkas jedha. Kanaafis yaa obboloota koo. Yaa obboloota. Waaqayyoof qulqullooftanii waamicha isa waaqa irraa. Waaqa irraa. Waaqa irraa. Keessaa hirmaattanii. Yesuusiin. Ergamaa fi. Ameen. Hangafa lubootaa. Ameen. Qoy na fixa ka. Fixeen qasuma itti dabali takkitaan. Ay mirqaana keessa litte. Yesuusiin ergamaa fi hangafa lubootaa. Hangafa lubootaa. Amantii keenya beeksifnu. Yaadadha. Isa amantii keenya beeksifnu. Yaadadha. Akkasa kaa yaadadha jedhi boo maaloo maqaa isaa. Yaadadha jedha. Yesuus ergamaa jedhamuun jedhu. Yaadadha jedha. Yesuus ergamaa fi Yesuus maaliif ergamaa fi hangafa lubootaa jedhamuun jedhu. Hin jedha macaafni qulqulluun hin jedhu jedhasi mormu. Ameen. Hayyee goobas anillee moo kanaaf Yesuus Kiristoos ergamaa jedhi namni mee Yesuus Kiristoos akka yeroo takka sagalee Waaqayyoon dhugoomsaaf namni jaalatu dubbii koo fudhata jedhe macaafatti amanaa jedha ifichatti amanaa jedha dubbii Waaqayyoo yoo itti amante Yesuus nama Waaqayyoo Yesuus ergamaadha jedhime. Yesuus ergamaadha hin jedhani. Yesuus ergamaadha hin jedhu. Abadan ramme bakka fitadden. Matsaafichatti amantu sanyi. Hin jedhu. Akka. Koi. Abbaan waasifee raamaan faana naasaa. Mee gaaffii kee irra naa deebime. Gaaffii. Raamaan mee natti himi. Gaaffii suma gaafatee bari Yesuus ergamaadha moo ergamaa miti ture. Ergamaa miti naan jedhe lole. Naa kannee bakka ergamaa itti ni fudhadhaa jedhe. Amma kun kana hin jedhu naan jedhe. Ifumaa dubbisee. Ibroota meeqa jette ustaaza buufadde? Ibroota sadii. Ibroota sadii tokko. Kabiraati siifin dabala. Yaa. Yohaannis keessaa sin dha'in, okay? Abiraatiin si kanna. Abu Mu'az anu iskuula seene gaa'u. Kana dubbisuu qabda. Ramadaanni ba'us walii asuma waliin lallabuu qabna. Inni jetta sootuma nama gala waan hundi. Yarana akkasi bakka jiru kallatti hawaasa kanatti waa sheer godhu nuti wangeeluma isaanii qur'aana keenyaas hin fudhatan wangeelaas nu dhiisanii bar jarree ramme nu harka dhiisanii deeman dhugaa hin fudhatan. Hin fudhatan harkaa fudhanne jira harkaa fuudhe jedhi gaama sanyi jedhi mee sanyi waanuma amma dubbiste kana irra deemi dhugoomsime irra deebi dhaggeeffadhu irra deebi'eetan dubbisaa. Kanaafis yaa obboloota Waaqayyoof qulqullooftanii waamicha isa waaqa irraa keessaa hirmaattanii Yesuusin ergamaa fi hangafa lubootaa isa amantii keenyaan beeksifnu yaadadhaa. Yaadadha. Eeka amantii keenyaan ergamaa ta'uu fi luboota jechuun Yesuus Kiristoos ergamaadha jedhamu ergamaa miti jedha. Luboota jechuun maal jechuudha? Qoy abbuma amma akkamiin na gaafata luboota jechuun na gaafata ergamaa dura ergamaa Yesuus ergamaadha jedhamu. No nafalmurraa waan biraa naan jedhe Yesuus Kiristoos ergamaa fi jedhamu jedhu. Hin jedha anammas hin jedhu. Bakka Yesuus ergamaadha jedhika. Okay kana deemu waan biraan si baasa waan hidhaqi Yohaannis. No qoy.
Maa gaafii na gaafattan si deebise anaa gaafii si deebise. Waa'ee luboota yoo baruu barbaadde Luboota namoo siif himnaa sanii yoo feete. Profeetii kee gaafatta garuu wanni adeemsumaa fi sanyii wanni irratti haasamaa jiru ergamaa moo ergamaa miti kan jedhu macaafa irraa ofuma keetii akka dubbistu taasise Abumaas akkasii miti. Achirratti ergamaa jedheedhaa fi bakka biraatti waan jedhee rijeektii gochuu qabna. Wangeela baafadha wangeela Yohaannis Ani aramee baase wangeela Yohaannis boqonnaa 12 Yohaannis miiraaf 12:44 irra baasa iska 50. Okay, hin dubbisnaa kottaa. Okay, eenyu sagalee jirta? Yohaannis 12 sin. Sanyi. Okay, Yohaannis 12:44. Okay, akkana jedha. Yesuus Yohaannis Yohaannis miiraaf jettanii miti. Yesuus sagalee isaa guddisee namni anatti amanu isa na erge sanitti amana malee anatti amanaa miti jedhe bo. Maal jechuudha reessitti Abumaas yeroo akkas jedha. Yesuus sagalee isaa akkas jedha. Yesuus sagalee isaa guddisee namni anatti amanu isa an erge sanatti amana. Yesuus ergamaadha moo ergama miti asitti? No. Namni anatti amanu jechuun maal jechuudha? Namni anatti amanu jechuun namni anatti amanu jechuun maal ta'uu isaa gartee Waaqayyoo ni ergee Waaqayyootu ni ergee qofa jechuudha. Tokkummaa miti. Waaqan tokkummaa ta'uu dhaggeeffadhu akkas hin jedhu akkas hin jedhu. Akka ati akka nu hiiknutti dhaggeeffadhu. Anatti amana jechuun miti na dhaggeeffadhu. Hiikni kitaaba kennaa. Hiikaan dubbisu jira bara. Afaan Oromoon dubbisu jira jiran. Hiikoo biraatti godhatti jiran. Quraanaati kallattiin akka dubbisa hadiisaan hiikkata bara. Kitaabni keenya akkasuma. Hadiisni afaan Arabaatii bara. Obboleessoo afaan Arabaa afaan Oromoo siikna. Kuni bara afaan Oromooti afaan wal jedhan dubbatina yeroo takka kenna. Kennaa hin lallabaa. Kennaa cufadhu meeti. Sa'aatii dheeraa dubbachaa turte kenna. Amma cufadhuu fi sanyii dubbachuu jira waan ta'eef. Seera eegi kenna. Seera eegi. No. Cufadhu. Yeroo dheertuu cufadhu kenna cufadhu. Kenna cufadhu. Hedduu si kabanyee haasaa turre amma immoo carraa obboleessa keessa cufadhu yeroo takka. Abumaas Cufadhu kenna. na dhaggeeffadhaame. kanuma qofa. Na dhaggeeffadha Abumaas. Niin dubbisa waan jedhe. Waan jedhe kana boqonnaa kallattii ifa ifaatiin. Anuma abbanee boqonnaa kana ana abbanee miti. Wayati Na fidatte. dhaggeeffadhu kamaarree. Si deebisan jira miti. Maan naa deebista ayyee. So na gaafachaa jirta ka. Gaaffii ati na gaafatteef deebisii laachuun dirqama bara. So amala 44 fudhanne miti. Macaafa irraa dubbe deebisaa kan nitamoo ofii keetirraa sanyii. Sammuuraan barna dubbata. No macaafuma qulqulluu irraati. Okay, naan dubbisa. Himiree nutillee akka dubbisnu bakka irraa dubbistu akkuma inni ragaa dhiyeeffataa jiru Abumaazii atillee bifuma sanii yoo deemte akkam bilchina nuuf ta'u akkasitti. Ayyee Akka nama bilchina akka barateetti ta'uuf. waasuuf. Akkuma nama barateetti taasifna Abumaas Dubbisuu dhagee qaccalootiin si dubbisa akka jiru. Yesuus sagalee isaa guddisee guddisee sagalee ta'eeti. Guddise ka. Jadi rakkoo. Guddise akkam godhee guddise. Sagalee isaa akkam godhee guddise. Ammaatiin na bira jila malee siraaniin jaakka hirriibaa kan halkan na biraa. Guddise sagalee ta'e. Ani illee akkasuma Sagalee miti. Sagalee guddisee barummata rakkeetti lallabee bal'aa maatii tanaan kaasa lallabeen isin agarsiisa silaanqa tiktook irraa isin gayyaatan jedha kun hundi lallabeen isin agarsiisa. Akka jedhe namni anatti amanuu jedhe maayikiraafoon qabu uummata dhaabbatee lallabee sagalee isaa guddisee isa ana ergetti amana malee anatti amana jechuun miti jedhee bar. Sanyii nu dubbisee ofuma isaatiif. Dubbisime ayyee dubbise. Sanyii nu dubbisee bakka sana. Maatiyoos meeqa ittisa? Yohaannis 12:44. Yohaannis 12:44 akkas jedha. Ayyee. Na dhaggeeffadhaa ni takka. Ayyee ishee. 44 qofa fudhatee Abumaas kan isaan haasa'anii deebii sana kan ta'uuf immoo 45 gara magajjallaa sayyoo dubbisneen arganna. Namni ana argus isa ana erge sanatti argaa jedha. Eenyu illee kan anatti amanu dukkana keessatti akka hin nafnetti ani ifa ta'ee gara biyya lafaa dhufeera. So kanaaf
deebii gara oliitti jedhu sanaaf anatti amanii gara gajjalaatti kira bumaas. So kanaaf yoo amma garuma olii kana duwwaa fudhannee Yesuus akkas jedhee jennee yoo ishee kutaa takka fudhanna ta'e wantichi wal qabatee jira bara. Wal qabatee miti ifaadha waan jedhe Yesuus Kiristoos. No keewwata ammatti mata duree takka fudhattee Yesuus Kiristoos laala fudhan amma bar waan inni an deemuuf ijoon kiyya ragaan kiyya waan inni an deemuuf saa sibira jira bar sibira jiraan dhusu abbaa manaati moo haadha manaati waan kana haasawu. Keenyan isaanii. Okay. Sadis. Ayyee. Eka na rabbashee baracha taa'e waan jedhu Yesuus Kiristoos isaan erge qaama erge jira moo jiru Yesuus Kiristoos qaamni isa erge Deemi jira. jira. Okay goobas Yes. qaamni isa erge Yesuus ergamaadha moo ergamaa miti boqonnaa Yesuus ergamaa miti jedhaani. irraan si deebi'a akkana jedhe. Okay irraan si deebi'a suuta humaatu lallabe waan biraa ittiin dabalu ani waanuma sira jiru si gaafa jira akka jedhe Yesuus isa na erge jedhe eenyu kan Yesuus erge Waaqayyo abbaa. goobas ergama moo ergamaa miti ani itti himate jala taa'ee Koi. Oddoo gurbaa biraasi kennu. naa kana gurbaa kanatti naa kana sirra jabana fakkaata naa kana isatti please naa kana isatti please ani isan naa kana Eenyu? isatti naa kanni yookaan isi hin beekan sagalee dhiiraatiin dhaga'ama. Rakkoon qabu baay'ee haasaa afaan. Itti naa kanni jechuudha. Itti naa kanni. Rakkoon qabu. It's okay. Nagaan siif haa ta'u nama Waaqayyo. Kan kee too sanyiidhaan wal baranne too. Maqaan kiyya Dassaalany. Dassaaleen dassilaal jedhe namtichi. Hayyee nagaan siif haa ta'u dhufu. Welcome. Eeyyee. Peenteedha? Eeyyee. Hayyee miti eeyyeedha moo hayyee? Eeyyee. Akkas hayyeen bar hin ta'u bar dubbii lolaati. Okay waan jedhu wangeelatti ni amanta? Eeyyee fi hayyeen ta'u. Sabon nusti wal jira. Sa guyyaa sabtiiti boo bishaan dhuyidammoo maali? Amma nu dhisa. Dassaaleen. Bishaan dhuganii maal? Bishaan kana gosa lamaa bar. Tokko daadhii wayinii jedhaniini. Waan jedhe. Wangeelatti ni amantaa? Dubbii Yesuus ni furmaadha jedhaati. Haa ta'u ergama jettee fudhatta? Ergamaadha dheessa hin jiru. Ergamaa miti. Yesuus Kiristoos ikkoo waaqa guutuu ta'eetu jiru. Sii dubbisa. Sitti nima na dhaggeeffadhu. Sii dubbisaa koo ragaa kiyya dura. Natti min jennee bar ragaan sii dubbisaa koo. Natti nimini ragaa natti fudhatin ragaa natti fidadhu. Okay? Siifin dubbisa akkana jedha. Yesuus sagalee isaa guddisee namni anatti amanu isa Sagaleen kukkutaa jira jedhanii meetu tuqaa ijoollee taaptaabii godha. taaptaap godha jira. Kukkutaa jira sagaleen. If guddise abdii taaptaapa godhan if guddise. Hanga miliyoonaa rukkutanii. Ani jechuun hin dhagahama sagalee waa takka homaa ta'u. Eeywa akkas rukkuta hanqaa waan akkana. Akkas amma rukkuta hunno. Innan bisina hanga inni ol ho'utti rukkuta inshallah. Okay. Isa ani erge jedha. Maal jette? Waaqayyo abbaa. Waaqayyo abbaari. Fakkeenyaaf yoo nan dukkaanatti si erge kan ergaan ani maaliin jedhama ati maal jedhamta akka afaan Oromootitti? Ani ma gammachuu. La gammachuu yoon si ergadhe akka seera lukaatitti eenyutu ergamaadha. Amma dukkaana yoon si ergadhe birri si kanneen sukkara biti jedhee. Akka nama foonitti na ergatte miti? Akka sibiilaa sin erganne akkuma foonitti. Akka foonitti ni ilaalamu gaa wantichi akka hafuuraatti ilaaltee haasofta malee. Okay, akka hafuuraatitti